yaa sabaa gaafan biiroo muummicha ministeeraa galu suuraa nama wayiitu guutee jira gibbii keessa. Ijoolleen keenya dhufanii arganiitu gaddanii itti gaggeessaa jira suuraa baay'ee ta'anii suuraa kana buusii caccabsiinuu jedhama. Suuraa kana buusuun jedhu suuraan kun seenaa qabaa hin bu'uun jedhu. Jerufafa wallalani jedhani maali yaadani gaafa lagaan gargar nu qoodani lagaan gargar nu baasani lagaan gargar nu qoodani loqonni aarsiifaalee tirame macaaftuu lamaan gargar saaqame jimmii wallaggaatti hojjeeffame. Walinni sanii jechuun lallabame maal jechuudha kun maaltu yaadame maaltu yaadame sidaan calanqaa diiguuf yaadame kan gabroonfataa ergii dhaabame kan siif hojjetee diinaa jedhame kan seerratti hojjetee yoo faarfame maaltu ta'uufi maaltu yaadame. Maali yaadanii gaafa lagaan gargar nu qoodanii lagaan gargar nu baasanii lagaan gargar nu qoodanii. Kan lafa saadabee horii saamamee kahaati manaa irraa gudeedamtee. Kan balbala irratti ammoo ajjeefamee harroorroo jibbee gaara diigamee maaltu ta'aa jirame maaltu yaadame maaltu ta'uuf maaltu aggaamame sabboonummaan sirra mulqamee sagaleen kee yemmuu guurame aadaan duudhaan kee yoo awwaalame sirni gadaa kee yoo tuffatame. Maaltu ta'uufi maaltu yaadame maaltu yaadame maal jedhanii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruufafa wallaalanii jiruufafa wallaalanii maaraftaa Oromoo maaraftaa saba koo maaraftaa.